Odugari sora gurra astagaa fudhaa nurraa hin dhageenye hin agarree akkan jenne isinundaa fuudhaam sageenya dabarfanne. Ayyee albemni weellisaa sagalee kiilolee kennaa aartii hundaan tole Masfiin Gaaddisaa hangafa qaroomaa jedhu. Waxabajji 16 bara 2016 kan lakkoofsa Itoophiyaatti haala adda ta'een magaalaa Finfinnee keessatti ni eebbifama. Albemni hawwii guddaan eegamaa ture kun walleewwan aadaa Oromoo godinaalee hedduu kan hammatee fi dhamaatiin waggootaan lakkaa'aman kan irratti taasifame akkasumas uummata Oromoo mara kan boonsu. Mee yoom eebbifamaa? Waxabajji 16 bara 2016. Eessatti eebbifamaa gaaffii jedhuufis magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa bakka addaa CMC yookaan Yetabaabaroot jedhamee beekamu gamoo atileet Ijjigaayyoo Dibaabaa gubbaatti kan argamu Laawunjii Yooyaa. Eeyyee yooyaa inafinaa inafamu wal affeeraa kottaanamuu baandii guutuu fi aartistoonni hundumatti argamu. Eebbaa albemii Masfiin Gaaddisaa hangafa qaroomaa. Dararandam